Tara gaafii jaalalatti seenaa mee jalqaba asliin bara kam jaalaltiis qabda jalqaba eenyu kaasi qabda jaalalli ijoollee baadiyyaatu jalqabaaf dhuman qabdu baroo osoo bishaan buutuufaa bakka horii eenyutti wal jaalatta beekta. okay Gaafa baadiyyaatti dhalattu akkuma gaafatti dhalattu guyyaa dhaloota keetii waraqaan siin kennamne gaafa jaalattullee sabuma keessatti bara akkasii jettaa wanni hundi akkana nutti hundaa waan ta'eef ani bara kana jaalalti na qabdee hin beeku kama guddadheetiin shamarran kanaan bakka gaafa sanillee haala teknoolojii wajji deema janaan gabayatti wal argitaa nagarratti eedaa bakka ciraafaatti qabisii kana qabisii abbaa lamaa sadii ganda keessa jira baadiyyaatti bifaan eedeetiin afoo baatee nagaya gaafatta hin geeggeessitaa obboleessa yoo argite hin dhiittaa abbaa yoo argite waan akkasii malee gaafuma xiqqaatirraa baran beeku. Baran beeku xiqqeenyumarraa dhalaa feete jechuudha. Ay jaalalli akkuma nama kamuu qabdi malee wanni dhiira biraatiin addatti dhalaa fedhu hin okay. Galatoomii karaa haadha seenatti seenaa mee haadha seenaatii wajjin akkamitti wal baruu dandeesse jalqaba eessatti wal barteen biyyatti moo kaayirootti moo eessatti akkamii waliin dhuftan? Haadha seenaa konkolaataa taaribatti waliin dhufin. Taariba eessaa? Isilleen as dhufuuf deemti anillee as dhufuuf deemu. Yaafgoora ta'uu deemu lamaanuu. Haaya. Konkolaataatu waliin dhufee jarri gara nama torbaatii nullee nama torba nama 14 walitti fe'ee Suudaan irraa Sahara Masrii kana walitti dhufee ani gaafas fireendii wayii qaba ispoonsara irraa taatee karaa baaraa kana beektu kanaan deemtu wayiitti jira. Haaya. Egaa biyya haara wata akka yoo deemtu bar nama dura deemu jala deemtaa imaama qabda. Haaya. Ani nama gaafas wajji deemu nama Jarman kana Faransaay kana biyyoota Awurooppaa kana nama beeku duraan deemuuf yaalee no rakkoo garagaraatti karaa deebi aga Suudaanii aga Libiyaa taatu mucayyoo deemte takka wajjin deema Adaamatti wal barannee fireendiitii jira. Haaya. Ani isii wajjin deemaa haati seerallee hiriyoota isii wajjin deemtii. Shamarran amma nu bira jiran baay'ee kana keessa xiqqashoo nama ija laafuu uffata ijaaba kana saaraa kana keessatti uffatti. Tana wajjin deemu tun immootu warri daldalaa kunillee itti illalaalaa araboota itti fi gabeettaa surreen deema kan wajjin deemu warra magaalatti. Afaan arabaa beekaa. Mataa qullaa bakka akkasitti araboonni kun cinqan dallaalli kun harkaa fudhatu beeyta. Haaya. Ani garaa kiyya keessatti bilee takkaa lama kabalamee jiru aboo agaan taloo kana wajjin uffisoo miskiintitti tana jana dhiyoo qalbii layyetti beeyta gilee kaballaa quufee as deebi konkolaataa irratti. Haaya. Akkasumatti karaa Saharaa Suudaanii kana wajjin dhufnee yeroo dimbara biyya kana gassee nu magaalanatti illee isin dhuftee nu biraan ta'etti beeyta ijoollee kaawwan irraa anaaf isitti dhiyaate. Haaya. Anillee gisee isin nu bira achi deemtee bakka ijuma rahmataatiin laala beeyta. Haaya. Itti dubbachuuf ta biraa qabda rakkoo karaa deemaa jirtaani. Obbolummaa makanaan itti dhiyaadha akka isin achi hin fagaanne an diskoortii godhachuu yaada qaba waan ta'eef gaafa bakka geenu. Haaya. Achiin asin dhufnee as dhufnaan isin obboleettii bira dhaqxee obboleettii asii qabdi haati seena. Tani wal ta'uu dinnee baaraan deemte amma Faransaay jirti natti fakkaata. Okay. Isin deemnan an duraanuu qalbiin jirtu kana wajjin dhufne jira waan ta'eef haadha seenaa wal barannee nikaa godhannee ittiin haadha seenatti wal fuudhu. Yeroo hagam turtanii nikaa godhattan jaalalan? Laa jaalala waa takka wajjin turre isin obboleettii bira dhuftee akka isin deemte guyyaa wayii kanatti argee itti mee lakkoofsa irraa fudhe eegasii bilbilee fi walumaan haasofnaa gaafa kaan karaan baaraa kun baarri badee wal fuuna maal gonaa ilmoo malee teennaallee kophaa ta'a kun
Trending ya baran deemte maalmaa jireeni warratti ergadhu naan jette warra isiititti erguuf itti bilbilaa yeroo sani master pilaanii jira karaan cufaadha jedhanii bilbilaan warri tole jedhee nama wakkalatanii nikaa hidhanneetu kararratti malee kararratti guyyaa lama sadii wal agarra biyya kanatti karaa mana isaanii mana obboleetti isaaniitu karaa Wow, mashallah. Asliin seenaa malee ijoollee biroo qabaa jiran aslii waliigalas ijoollee sadii qabaa lamas qabas tajaan ni jiranii dhugaadha asliin seenaa malee nama biraa ilmoo biraa ni qabda. Ijoollee obboleewwan seenaa hin jiru. Durba lamaa fi dhiira tokko qaba seenaa hojii. Eessarraa qabda sanoo eessarraa fidde haati fuutee turte bultii keessa turte dura. La private ra kana kana jechuun barbaadu ijoolleen gurguddoodha yoo na jiraate taaptaaf gochuun mala nama wajjin asirra oolanii akka namni beeku hin barbaadu seenayyuu wajjin akka dhiyaarrafaa jira waan wallahi ni erkanii waan kan keewun ni jiran. Yaa miidiyaa fayyadaman tiktookii qaban feesbuukii qaban gurguddoodha namni tiyyetti hin beeku walumaa walloodha. Aboodiis. Wallahi. Nageenyuma isaaniitiif ani beeksisuun barbaadu. Okay, gaarii gooti rakki. Okay, waa'ee seenaatii wal qabatee komantiilee hedduunis yeroo takka maaliif barumsa ishirratti hin xiyyeeffachiisne maaliif miidiyaa irratti fookas akka taatu godhanii jaaniiti gaaffii hedduun komantii keessaanis viidiyoo keessalattis ni arka. Seenaan barumsa hin barattu miidiyaa qofarra jirti moo ishii eebbifamtee uffata kaattuanis arkeetiin jira. Barumsa barachaatii miidiyaas hordoftootas hedduu qabdi. Mee waan kana ifa godhiif namni takka waan hin barannee miidiyuumarra oolchuu fakkaata itti. Ani beeku ani abbaa firiidamii maatii ofii eeguu abbaa akka warri keenya nutumaa ta'e nama guddatanitti abbaa akkasii abbaa garaa jabaatu ka ilma ofii jaartii kunuunsanii miti ani ilmaan kiyyaa fi jaartii kiyyaatti ilaala. Abbaan kabara hin baratanii karaanii miidiyaalee gilee fayyadaman kana malaaluu osoo hin taane ofii tireeningii itti godhan waan kana gaaf guddatan fooloo naa godhan yaa'ii karatan akka isaan waa hundaanuu nama gattan hin barbaadan yoo rabbiin na dheerete ijoolleen. Galatoomi guddina keessa seenaan tante doktora akkasii taatu feetamoo joornaalistii moo aktiivistii moo maal akkasii taatu feeta daa'imni ta'e akka yaada fedhitteeti. Fedhiin abbaa hin daangeffamu waan rabbii fi taasisuu gaafumasiin bakka jetti walumaan inshallah. Rabbi bakkaan si haa ga'u. Tole galatoomi gaaffiilee armaan gadii jettii eeyyee hin godhe yookiin immoo lakki hin goone jetteetii naa deebista. Yoo godhee jiraattee godhee yoo hin godhin immoo lakki hin goone naan jetta. Okay gaaffiin duraa osoo laayivii irra jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Shak. Amma waa takkaa jira barasitti amalli kiyyaaf amalli nama miidiyaa ka tokko miti maaliif jennaan amma ani guyyatti sa'a lama laayivii yoo dhufe miidiyaa sa'a lama qofa laayivii yoo dhufe sa'a lama qofa ta'a. Namni dalagatee dhufu irribaa ka'ee dhufu gizee gattu waan arguuf haala cirtaa usee malee an amma yeroo baay'ee sa'aatii 5tti seenaa sa'a tokko yoo ta'e irraa bayaa san booda anaa fi miidiyaa waluu hin agarru garuu